hangadan deetii keenyaa tanga walitti dhufnee irreeffachuu jirra jechuudha. Rabbiin Oromoon hoddommaattuu xiqqaattuu hanga jiran inshallah nam lamaan walitti haa dhufani hedduu bareedaadha aadaatii fi yaadee fi wal dabarfachuu jechuudha. Warri ga'uun akka kaameeraadhaan akka garagalchitanitti nuti Oromoon Ayerlaand keessatti karaa walitti noonu haadha sinqeena. Deemaa jira viidiyoo. Obboleessa keenya Mustafaa footoo atis ga'uun obboleetti teenya. Nuti hanga kanaa jechuudha Oromoon Ayerlaand keessatti gamanaas ijoolleen xiqqashoonis taa'u jiranii. Gaan nuti waa xiqqashoo Oromoon Ayerlaand keessa jirtu laakiin hanga kanaan aadaa keenya maashaallah. Hedduu galatama Obbo Abduu Naasir kanarratti yaada Oromoon waggaa dheeraa booddee Finfinneetti aadaa kana kabajuu danda'eera. Kanarratti maaltu dhaga'ama maaltu ta'e jettee yaadda? Warri kaanis injifannoo amata 150 boodaati kun bilaashitti hin dhufne. Nama kuma hedduu bara amata 60 dabara kana keessa nama hedduudha gaafa dhume. Uummanni kum shanii fi hammaan tanaa dhume kana laalaa bara 70 bara 60 bara 80 ilaanga bara 90 ilaanga kum lamaa fi ilaanga jirru kanatti gaayoon xiqqaatee namni kumni 50 ol dhume jira. Wal bislaashi dhufee miti. Hulla feeraan dhufe amma walla feeraan dhufe tana eeggachuudha qaban akka gaarii. Hedduu galatama. Adde Rooza Oromoon Finfinneen kan kooti jedhee kileem godhee jira garuu faallaa kana namoonni kaan kaka'umsaanii ka'anii Finfinneen kan sabaaf sablammootaati malee kan Oromootti miti jedhanii keessumaa gidduu kan har'afaa walgahii hiriira nagaa geggeessuudhaaf godhamaa ture kaleessa waan ta'e yaadatta. Kana wajjiniin waan kileemii Oromoon qabuu fi waan amma godhamaa jiru kanarratti yaadni kee maali? Maal sitti fakkaata? Maal godhuu qabu? Waa'ee Finfinnee irratti Finfinneen kan sabaaf sablammootaati isa jedhunaan amanaanii sabaaf sablammoota dhoowwanne hin jiraatinaan jenne abbaan Finfinnee garuu Oromoodha kana fudhatanii sabaaf sablammeen fedheeyyuu uummata wajjin nagaan jiraachuuf namni dhoowwe hin jiru garuu wanna mormii dhiyeessaniif nuuf hin galle gaa'ee abbaa biyyummaa keenya amananii nagaan wajjin jiraachuu danda'u hin jedhaan. Hedduu galatama. Obbo Mustafaa qabsoon Oromoo amma maalirra jira jettee yaadda? Gara fuulduraatti maaltu godhamuu qaba? Ammallee haala aadaatiin wal qabatee haala siyaasaatiin wal qabatee haala amma Finfinnee wal qabatee waan deddeemamaa jiru kanaan maal sitti fakkaata? Gara fuulduraatti maaltu godhuu qaba uummanni Oromoo? Wanni qabsoon Oromoodha ammayyuu addaan hin cinne. Dhiibamee keessaa yoo gar tokko gara tahadeemu yoo malee dhiibbaadhaanii ammayyuu qabsoo isaatti godhaa jira. Kanumti qabsoo kana irreecha kana irratti haa ta'u waan amma deemaa jiru kan irratti kan fedhu waan qabsoo uummata qabsoo adda bilisummaa Oromooti jedheen amanan ofii kooti. Deebee qeerroon kumaatamaa irratti wareegame kuni waan kanaan dura uummanni Oromoo irratti harki citee miilli citee mormaa itti qalamee harmi irraa cite sana ka deebisuudhaaf kan irratti waan dureedhaan hojjetamee qeerroo baranaa irratti irreecha waggaa lamaan sadantaa irratti wareegame sun kana fidee jedheen amanan beekta. Karaa adda bilisummaa Oromoo immoo ammallee addaan hin cinne dhiibbaan inuma jira innis immoo inuma carraaqii godhaa jira waan booda nu deebisuuti. Hedduu galatame. Obbo Hassan kaleessaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Nobel shillimaatii eebba Noobelii badhaafame kuni qabsoo uummata Oromoo keessatti bulchiinsa keessumaa siyaasa Itoophiyaa keessatti wanti inni fidu wanti adda ta'e wanti yaadu maaltu jira? Ta'uutu soo'ee gaariidha. Dura ta'an Prime Ministeriin Itoophiyaa Afrikaa gaanfa Afrikaa irratti waan garaagaraa bu'aa baay'ee buusee jira. Fakkeenyaaf warra akka Eertiraa faniini waggaa 40 booda walitti deebiseera. Junuubii keessatti araara buusee jira. Somaalee fi Keeniyaa keessatti araara buusee jira. Akkasumas karaa Jibuutii kanaaf Jibuutii fi Eertiraa walitti fidee jira. Kana jechuun gaanfa Afrikaatti nagaan hoo bu'ee Itoophiyaanis Oromoonis nagaa gaanfa Afrikaa keessatti argataa jechuudha. Nagaani gaanfa Afrikaa irra dhufuu jechuun immoo
Afrikaan hunduu nagaa ta'ee addunyaanii akka gaariitti ilaalcha gaarii godhee fi ikoonoomii fi waan garaa garaatiin bira dhaabbachuu danda'a jechuudha. Amma nagaan hin jirretti ikoonomiis hin jiru, uummannis nagaa hin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf immoo Piraayim Ministeeriin uummata Oromoo bakka waan uummata Oromoo keessaa waan bahee fi gara fuulduraatti Oromoodhaaf bu'aa gaarii buusaa hin jedhu, ilaalcha gaarii qabaa hin jedhu yaada qaban. Hedduu galatoomi. Obbo Adeem Durataa koominitii uummata Oromoo Ayerlaand har'a guyyaa Irreechaa kanatti kabajachaa jirra. Uummanni keenya bakka adda addaatii dhufanii akkuma arginu warri kaan warri UKdhaa dhufanii nu wajjin kabajanii jiru. Warri kaan koorgi fagoo fagoodhaa warri dhufan jiru. Ayyaana Irreechaa Baranaa kan Ayerlaandiitiif kan biyyaa walumaa gala waan uummanni Oromoo aadaa isaatti deebi'ee kabajachaa jiru kanaan wal qabatee yaada uummataaf dabarsitu maaltu jira? Galatoomi. Duraan dursee ayyaanni Irreechaa uummata Oromoo keessatti alagaanis ta'ee ilmaan Oromoo haala mana amantii adda addaatiin deemurraan ka'u ayyaana kana akka amanteetiin qabsiisanii Oromoon tokkummaan akka hin kabajanne haala taasisu tokko tokkotu adeema. Akka laallutti Dabana Abbaa Gadaa aadaa isaa, siyaasaa isaa, amantii isaa walitti qabee akkuma siyaasaa kaanii adeemsisaa ture waggaa 150 eega kufee har'a saramoonii kana qophii kana kan adeemsisnu amantaadhaaf utuu hin ta'in aadaa keenya maalummaa keenya ol kaasnee kan isa kufe sana deebisnee mul'isuudhaaf namummaa akka hin qabne taasifamnee turre homaa aadaa akka hin qabne taasifamne kana qabnaa agarsiisuudhaaf waan ta'eef ilmaan Oromoo kanaan garaa tokko walii galee haala carraa maalummaa isaa naashinaalitummaa isaa agarsiisuuf ka'u irratti wal cinaa dhaabbachuu diina garaa gubuu injifannoodhaaf tarkaanfii tokko fuuldura adeemsisu ta'uusaa akka beeknuuni uummata keenyaaf dhaama. Egaa haala kanaanii har'a qabsoon keenya cabinsi keenya waggaa 150 ture haala tokko tokkoon ol ka'ee maalummaan Oromoo ol ka'ee mul'ataa jira. Haala kanarrattis immoo keessaanis immoo miidhaan adda addaa kanaan dura nurratti adeemsisamaa ture. Warri kanaan dura waggaa 150 nu cabsanis deebi'anii akka haaraatti 21st century lafa akka ka'uu yaadu waa adda addaatu jira. Walgita guddaatu jira. Kanarratti maalummaa keenya Oromoon kan agarsiisu haala eventii akka kanaatiin kanaaf kana jabeessinee qabaannu tokkummaa keenya cimsannu jedha. Galatooma. Hedduu galatoomaa hundi keessanii baga nagaan dhuftanii hedduu galatoomaa eegaanii kanatti aansee sagantaa adda addaa qabaannaa gara baarbakiyuutti deemnaa nu wajjiniin enjoy godhaa yeroo gaarii qabaadhaa guyyaa gaarii hedduu galatoomaa.